Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Waamicha hafuuraa Kun Waamicha hafuura dhaloota hundumaaf taasifameedha. Waamicha hafuura kana keessatti barnoota garaagaraa kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, ammaaf barumsa dureen isaa bara dhumaa jedhu karaa paastar Dr. Mazgabuu Abdiisaatin kan isiniif dhiyaatudha. Barumsi kun walitti fufiinsan guyyaa roobii kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, isinis obsaan hanga dhumaatti barumsa kana faana bu'uudhaan nu hordofaan affeerraa keenya. Dhaloota hundumaaf godhaan ga'ee keenyaa baana. Kutaan barumsaa har'aaf isiniif dhiyaate kunooti itti dhiyaadhaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, kam jirtu nagaa keessanii nagumaan Waaqayyoof galanni haa ta'u, baay'ee nagaa kooti. Har'ammoo barumsa keenya bara dhumaatti fufnaa. Torban darbee tarree magashinee baranna jennee waa'ee ol butamuu waldaa kiristaanaa ilaalleerra. Waldaan kiristaanaa yeroo itti akka ol butamtu ol butamuunsee gooftaan akka ishee fudhatu iddoo qopheessaatii akka jiru walii wajjin ilaalleerra. Amma har'ammoo achirraa kaaneetu itti fufnaa. Baay'ee isaa waluma keessa maknee ilaalleerra. Garuu tooruma qabsiisuudhaaf isa tokkoffaa ilaallee lammaffaa inneetu itti fufnaa. Mee Waaqayyoo akka nu barsiisuu gaafsinee kadhanna. Yaa Waaqayyo yeroo nu laatteef galanni siif haa ta'u. Ijoolleen kee Waaqayyo irraan baratu nagaan ijoollee kee siin baay'ata jedhamee caafameera. Sirraa barachuurraa kan ka'e nagaa keenya nu baay'isi. Nagaan biyya lafaa keessa hin jiru. Nagaatti laattu garuu addaa. Nagaa keetiin nu guute anaan inni gargaare maqaa gooftaa Yesuusin si kadhannaa. Ameen. Erga waldaan ol butamtee booddee lammaffaarratti kan nu ilaallu firdiitu jira qilleensa irratti jechuudha. Erga ol butamtee Kiristoosii wajjin waggaa 7 kan jiraannu waan taaneef yeroo isheen ol butamtu sana Tasaloonkee boqonnaa 4 akka ilaallu warri gooftatti amananii du'an immoo wal ibsuu ijaatti ka'u. Wal ibsuu ijaatti ka'u warri fooniin jiran immoo jirru immoo anis fooniin jiran osoo yaada har'as warri dhufuu danda'a waan ta'eedhaaf. Ingeeddaramu ammalaa waan tokko gaaffiin tokko dhingada barataan tokko gaafatee ture. Waa'ee lubbuu warra amananii warra amanne lubbuun amananii irra gaafa gooftaan du'e bitaan mirga isaatti kan fannifamanii jiran inni tokko gooftaa kaadee gooftaa arrabsee inni tokko gooftaatti amane har'a naa wajjin gannata taataa jedhanii itti amane sanaan irra gaafa gooftaan du'e du'a moo'ee ka'ee gooftaatti amananii kan du'an Kiristoosii wajjin jiru. Lubbuun isaanii Kiristoosii wajjin jirti jechuudha. Foon isaanii awwaalameera garuu lubbuu gaafa jennu waan xinnoo kana miti harka namuma hafuura ta'e jechuudha. Miila keessa harka keessa dafan yeroo namni du'a qabatanii sirreessuu baannaan goggoga miti waanuma akkasii jechuudha. Gaafa du'e ka'ee hamma guyyaa firdiitti kan jiru namni yeshigigirgisee keessa jira. Intermediate state jedhama. Yeshigigirgisee nama sida foon ture ija mul'atu hafuuratti geeddarame. Lukaas boqonnaa 16 gaafa laallu sooressichi du'e Eliyaazaar du'e. Sooressichi maaliif gooftaan amanne yeroo jiru waan ta'eef gara Si'ool deemee Eliyaazaar immoo gara Abrahaam naannoo Abrahaam deemee gidduu isaanii yaalaa jira walitti darbanii bishaan quba kootti cobsee naaf dhufee bishaan quba isaatiin tuqee fidee arraba kootti naaf buusu naan deemini danda'a wal darbuu nan jedhe maatii kootti galee obbolaa kootti wangeela naaf lallabuu ti adaraa jedhe arga ta'e immoo dhaqee wangeelatti naaf himuun isaan musee qabu jechuudha. Hiyyaadhaa jechuudha. Waa'ee biyyaa waa'ee firaa hiyyaadha jechuudha. Mirguma du'ee iyyuu jechuudha. Isinii galee inni lafa dhiphinaa jiru jechuudha. Yaadaan lafa gaarii jirus. Amma mul'ata boqonnaa 6 yoo dubbisattanii dhaqaa dubbisaa hunduma isaa isiniif hojii manaa isiniif haa ta'u. Warra rakkina waggaa 7 keessatti du'anii gooftaa gaafatu rakkisuudha. Maal yoom faraddaa maal jettaa maaliif hin faraddu waa'ee dhiiga keenyaa jedhanii. Du'aniiru lubbuun isaanii jiran garuu gooftaa gaafatu. Isinii galee
Kanaafitu dammaquudha jechuudha. Beekuu jechuudha. Kanaafitu egaa waldaan kiristaanaa erga ol butamtee booda warri hin amanne garuu si'ool hin jiru. Warri hin amanne si'ool. Harrayyuu kan du'etu nama hin si'ool hin naqa. Warra amananii garuu gooftaa bira. Lekka erga ol butamtee booddee barcuma firdii Kiristoos fuulduratti dhiyaatti waldaan kiristaanaa jechuudha. Waldaan kiristaanaa jennu immoo mana miti. Manni asumatti hafaa wanti qusiin qabeenyaan asumatti hafaa mana kadhataati. Nama bakka itti mul'atu ijaaramee jiru kun malee waldaan kiristaanaa warra amananiidha. Warra gooftaan Waaqayyo hafuura isaatiin keessa jiraatudha. Warra Kiristoos mataa hundee ta'eefidha. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraa yoo dubbifannee waa'ee kanaa sirriitti argan waa'ee gaa'elaa waa'ee cidha horicha maal jedhaa Qorontoos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 10 namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiru ammatu foon hin jiru jechuudha. Gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf ni hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirraa jedha. Ilaa hubadhaa warra amanii duwwaadha. Firdii warra amananii duwwaadha. Kun kan inni haasa'u. Warra ol butamanii qilleensa irra jirantu firdii barcuma firdii Kiristoos fuulduratti dhiyaachuuf jirraa jedha. Adduma addaan utuu ammaa jiruu kana gaariis ta'e hamaas ta'e isa hojjete akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u argachuu fi nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirraa jedha. Baay'ee tajaajillee fi gatii nuu kenna gooftaan gonfoo ulfinaa, gonfoo jireenyaa, gonfoo garaagaraa, ulfina garaagaraa nuu kenna gooftaan. Akkuma 5 tilaannaan 10 godhee 2 tilaannaan 4 godhee tokko immoo awwaalatti faradamee warra buusan sanaaf immoo inni 4 godheef inni 11 miti garuu amanamummaa isaaniitiin walqixxee kabajee gooftaan. Innaa kanaafitu barcuma firdii Kiristoos fuulduratti gaafa dhiyaannu waan hojjenneef nama gaagaafii hin jiru. Gooftaan macaafii hojii jira akka mul'ata boqonnaa 21 irratti ilaalu macaafii hojiis jira macaafii jireenyaas immoo jira. Yibagu macaafii jireenyaa kun warra gooftaatti amanan hundumtuu kan itti galmaa'edha. Macaafii hojii immoo hojii nuti hojjenne kan itti galmaa'edha. Amma warri hin amanne macaafa hoolichaa irras hin jiranii isa kan jireenyaa ibsu irratti macaafa hojii irras hin jiran. Maaliif hojiin isaaniitu ilaa biyyuma lafaa kanaa warqee hafanii macaafa jireenyaa irra gooftatamanii hin galmeeffamne taanaan hojii hin qabu. Kanaaf jechuun warri maqaan isaanii macaafa hoolichaa irratti galmaa'e garuu hojiin isaaniis immoo galmaa'ee raafaasi. Amma gaa hojii adduma addaanii jedhama waan hojjete gaariis ta'e hamaas ta'e fudhataa jedha. Qorontoos duraa boqonnaa 3 gada dubbisne irra 2:15tti. Qorontoos duraa boqonnaa 3 irratti namni tokko erga yeroo amanee fayyee ka'ee yeroo tajaajilu waan ittiin tajaajilu akka dubbii waaqayyoo tajaajilu warqeen inni jedhu gatii dhagaa gati jabeessa kan inni jedhu warra akka dubbii waaqayyootti hojjetanidha. Maaliif lakkoofsa 12 kan ilaalu Qorontoos duraa boqonnaa 3 namni warqeedhaan meetiidhaan dhagaa gati jabeessaan yookiin mukaan citaadhaan hoffaadhaan hundicha irratti ni ijaara. Hundee Phaawulos kaa'ee Kiristoos hundee biraa kaa'uun hin danda'amu. Naannootti waldaan jalqabe tokko. Warri irratti ijaaran garuu bakka lamatti bahu. Warri tokko warqeedhaan meetiidhaan dhagaa gati jabeessaan ijaaru. Warri tokko immoo mukaan citaadhaan hoffaadhaan ijaaru. Warri lammaffaa kan isaan ijaaranii muki citaa hoffaan abiddaan gubatee bada keessa bahuu danda'u. Warri sun immoo abidda keessa darba warqeenis meetiinis dhagaanis. Amma badhagaa kun fakkeenya haasaati malee nama warqeedhaan ijaaru yookiin mukaan ijaaru mana waaqayyoo isa jedhamu isa itti waaqeffannu jechuu miti. Akka dubbii waaqayyootti tajaajiluuf akka dubbii waaqayyoo tajaajiluu dhiisuudha. Gooftaa irratti sirriitti akka dubbii isaatti nama dhaabuuf akka dubbii isaatti adammoo waa barbaadaniin hooma lafarraa kanaan walitti taranii nama dhaabuudha. Hojiin nama adduma addaan ibiddaan mul'ifamee hin beekama. Guyyaa firdii bakkeettiin baasa. Kun egaa Qorontoos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 10 yeroo achi ol butamnu fuula Kiristoos fuuldura firdiitti amantoon hi'amaanyoo jechuun firdiidha kun firdii amantootaati. Yeroo dhiyaannu sanatu tajaajiltoonni kunoo Kiristoos isa kaa'ame hundee sana irratti maaliin akka ijaaran ilaalamuudhaa fi
firdichi abiddaan ilaalama fi fuula Kiristoos hundatti abidda keessa darba. Amma yeroo pileenyaa iddoo baay'ee deemnu yeroo pilaaniidhaan shaantaan keenyas keessa darba asuma booleetti illee finfinneetti illee shaantaa keenya keessa wanta nu keenya hundumtu bakkeediitti mul'ata. Warri diraagii qoricha kaanis warri meeshaa kaanis darbuu danda'an bakkeediitti mul'ata. Nus yeroo keessa dabaruudhaan keenya keessa anamma sarjariin qaba lafa baqafadhiin qaba hunda koo gara gadii kana yeroo sana sibiila wayii keessa kaa'aniiru. Al tokko tokko immoo yeroo moolii gurguddaa adda ishee gurguddaa galu hin iyyanarraa. Maayinni dha inni gaafatu risa kurtiidha. Keessa koo sibiila jira jechuudha beekan. Amma kanaaf al tokko tokko yeroo keessa darbu Ameerikaa fa'aatti baay'ee rakkisu. Waa ta'u mudhii kee keessa jira jedhu maaliif warra diraagii warri maaliif bakka raafaa baqasanii keessa keeyyatu waan ta'eef dhaqanii immoo iddoo sana ga'anii immoo baqasanii immoo keessaa baasaniitu miliyoonii baay'eedhaan gurguru. Kanaaf hin shakku maayinni as gara mudhii kee gara wayyaa'ee kana wanti jetti fakkaata garuu booddee marammaranii gaabira ga'anii isa miti. Dhala namaa keessallee wanta dhokate meeshaan lafarraa hin arga jechuudha lafa hubadhaa meeshaan lafarraa. Waaqayyo immoo garuu hafuuraaf lubbuu adda baasuu hin dandeenye ammarraatti meeshaan lafarraa. Ibroota 4:10 dubbiin waaqayyoo jiraataadha miti. Kan isaanii foonii lafee duwwaa adda baasa. Kan waaqayyo dubbisaa garuu hafuuraaf lubbuu adda baasa. Meeshaan kan adda baasuu hin jiru. Kana fedhii namaa kan adda baasuu hin jiru waanuma foon namaa keessa jiru adda baasa madeessa meeshaan lafarraa. Waaqayyo gaafa sana fuula Kiristoositti dubbii isaatiin abiddi dubbii isaatiin hafuura isaatiin godhin maaliif akka nuti tajaajilaa ture dhuguma saba kana jaalladhee dhuguma kennaa nutti kennamee sirriitti hojjechuu keenyaaf sirriitti hojjennee keenya abiddi sun. Abidda sana keessa yeroo darbu dhagaama hojiinsa jalaa yoo gubatee jedha. Amma kaleessa galgala roobii Finfinneedhaa. Akka nuti baay'ee nama gaddisa kadhachuu hin jiraata kanniisaa kana iddoo baay'ee bishaan hin balleesse. Amma laalaa kana keessaa mi'a koon fudhadha maal koon fudhadha jedhu qullaa bahee fiiguu danda'a namni irraa dammaqe. Akka kana abiddaan manni yoo gubate ka'e qullaa masaa fi lubbuu isaa baafachuudha waan ta'eedhaaf. Akka kanaa jedhaga. Hojiin nama adduma addaan erga abiddaan ilaalamee booddee hojiin nama adduma addaan maal akka ta'e ibiddi qoree mul'isa. Hojiin namicha asirratti ijaaree utuun gubatin yoo hafe namichi gatii isaa hin fudhata. Hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaa hin dhaba. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaatii akka nama ibidda keessaa ba'eetti oolaa jedha. Wantichi gaafa gubatee jedhu yeelloodhaati yeroo sana akka of agarsiisuuf tajaajilteem kanaaf tajaajilteem hojiin keessa yeroo ta'e gaafa jedhamu akka nama qullaa abidda keessaa baqatee ba'ee yeella'uu jechuudha akka sanatti. Nama sana achirraa fuudhee si olitti gad darbata jechuutu hin taane fayyina fayyeera garuu hojiinsa jalaa gaafa gootu namoota miiliyooniidhaan biiliyooniin lakkaaman fuulduratti lakkii ilaa mucaan koo isheen kun mucaan koonni kun akka dhiigootti akka hafuura kootti akka jaala koo tajaajilanii isaaniif kun Phaawulos wajjin ulfina ta'a yeroo jedhamu warra kaaniin immoo isaan kun fedhii isaaniitiif of agarsiisuuf tajaajilanii malee akka yaadetti miti of mul'isuuf godhaa turan gaafa jedhamu. Oh my God, wanti kana jala nama yeellasisu hin jiru. Kaameeraan namaa kan hin agarre yeroo namni konfiraansii tajaajilu kaameeraan namaa isaa madaraka irra jiru duwwaa laala. Garuu buna qopheessuun, nyaata qopheessuun iji namaa kan hin agarre baay'een waaqayyo gatii paasteroota gatii tajaajiltoota gaarraatti kan inni kennuuf ergamoota raajoota fi jiran gaarraatti kennuuf baay'eetu jira. Kanaafitu cidha walichaa fuulduratti dhiyaannee firdiin gaafa fardamu hojii akka waa dubbii waaqayyooti hojjenneef gatiin nuu kennama malee namachi beesii oliin dhufee gadi dhufee gala jechuun miti. Namni fayyee hundumaatu ol butame waan ta'eedhaaf waan gaddee bee dhufee si oliin galuuf hin qabu jechuudha gaa. Kun egaa mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 7 lakkoofsa 9 yoo dubbisnes cidha hoolichaa jedhan kun egaa ammasa firdii barcuma firdii fuulduratti dhiyaachuu kana akkanattiin kan hin dhiyeessu mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 7 kottaa hin gammanna hin ilaalchinasi maqaa isaas hin guddifna guyyaan gaa'ila hoolichaa ga'eera misirroon isaas isaaf of qopheessiteetti ilaa hubadha har'a waldaan kiristaanaa akka isheen bartuu taate sirriitti akka dubbisaatti guddattuuf eegaa jira gooftaan. Yoo sirriitti akka dubbii waaqayyoo hubatte wangeelama waliin geessi waan ta'eedhaaf har'a sirriitti nu hubanne waan ta'eef uumama sana lafarratti qabamteetti shaakkotaa wallaa jiraatti. Garuu of qopheessiteetti waan ta'eedhaaf lakkoofsa irratti yommus ergamaan sun warri gara cidha gaa'ila hoolichaatti waamaman haa gammadan atis kana caafi. Itti dabalees
kun dubbii waaqayyoo isa dhugaadha naan jedhee jedha. Lakkoofsa 8 immoo uffata quncee talbaarraa hojjetamee calaqqisaaf qullaa uffachuu isheedhaaf kennameera jedhee uffanni quncee talbaa sunis hojii warra waaqayyoof qulqullaa'anii isa qajeelaadha. Yemmus ergamaan sun warra gara cidha gaa'ela hoolichaatti waaman hagammadan hubadhaagaa. Samii irratti ragatii keenya fudhannee gooftaa keenya harkaa cidha hoolichaatti teenya jechuudha. Lafarratti dhahicha ayinatii 21tu ta'a. Mul'ata boqonnaa Afrikaatiin yoo dubbistan kan argitanidha. Mallattoo torbatii kamaa dhahicha ayinatii garaagaraatu ta'a. Xoofoo torba dhangala'aa dhahicha ayinatii garaagaraatu ta'a. Mallattoo malakata torbata fuufama. Torbasa dhumaa irratti egaa Kiristoos yeroo itti dhufuudha. Dhahicha torbata dhahicha 21 lafarra ta'a. Ijoolleen waaqayyoo garuu waldaa kiristaanaa warra butaman cidha hoolichaa irratti hirmaatanii nyaatanii dhuganii gooftaan kan qopheessee fi haalii fi eesaa qophaa waan jennu hin qabnu gaafa Luqaas 19 irra laallu yeroo irbaata gooftaa kennee fi gooftaan otoo hin du'in hamma mootummaa abbaa kootu deebiisanii wajjin dhugutti deema wayinii kanarraa waa'ee kennan lammattaan tinii jedhudha. Deebi'ee immoo Eliyaasiin ergamaan fidee nyaata nyaachise nyaata al tokko nyaateen guyyaa 40 deeme. Kan 40 guyyaa 40. Kan obboleettonni keenya qopheessan kan nama nyaanne guyyaa beelofna guyyaa nyaanne galgala beelofna kan waaqayyo qopheesse garuu namni al tokko nyaatee guyyaa 40 waggaa 40tti jiraata. Baay'ee yeroo waaqni lafa kun darbu waaqaaraaf lafa irratti aduuf jiinu barbaachisan waaqayyoomatti ifa keenya maqaan isaa ulfaatu. Naa kanaafitu qilleensa keessatti cidha hoolichaa ta'a. Erga gatii keenya fudhannee booddee warri callumaranii waliin dhahanii gatiin isaanii zeeroo ta'e warra dhugaatii tajaajilanii isin galee gatii isaanii argatanii ulfina argatanii cidha hoolichaatti teenyaa lafarratti garuu dhahicha meeqatu jira. Egaa kun waggaa 7 harka jira turree booddee waggaa 7 dhuma isaarratti waraana seexanni qopheessee Armaageedoo walitti qabaman irratti gooftaan dhufee Israa'elin balleessuuf kan dhufe rukutuudhaanitu dhaabbata. Waraana Armaageedoonii waggaa isa booddee waggaa firdii isa booddee erga waraana sanaan dhaabbatee booddee maatii 35 irratti firdii Ayizaabii warra waaqayyoon hin beekne yookiin immoo Israa'el kan jedhanii Ayizaab warra Israa'el hin taane gooftaatti garuu hin amanneetu ta'a lafarratti jechuudha. Keenya firdiin gubbaatti ta'eera. Finneerra Kiristoosii wajjin rakkina waggaa 7 booddee gaafa dhufnu utuu waggaa 1,000 hin galin rakkina waggaa 7 keessa warra darban utuu hin du'in firdiin isaa maatii 35 lafarratti ta'a. Gooftaadha kan farda doddonumaatti. Isa kana maatii 35 irraa argattu isa dhufu walii wajjin ilaallaa yoo gooftaan jedhe maaliif callumannee irra fiiguu keenya wayyuu waan ta'eedhaaf eebbifama.